Egaa akkuma beekamu gaafa biyya Arabaa yookiin immoo kanneen akka Dubaayii, kanneen akka Saawudii Arabiyaa birrii diraama yookiin immoo riyaala gara Doralaatti irratti jijjiirrachuu yeroo gara biyyaa deebitan yookiin gara Itoophiyaa deebitanii qarshii cheenjii gootanii fudhattanii deemuu tokko isiniif himaa. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaal YouTube askala jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessaniif baay'eetu jecha. Egaa warreen Saawudii, Dubaayii akkasumas immoo Qatar jirtanii qarshii biyyoota waamii kana Beeruutirree Doraalanii qabdi. Akkasumas Joordaan illee Doraalanii qabdi. Doraala fudhatanii galuun hin danda'ama. Asii amma fakkeenyaaf nuti warri Dubaayii akkasumas Saawudii yeroo galtan qarshii yoo harkaa qabaattan Doraalatti jijjiirsifattanii galuu dandeessu. Qarshii nama fakkeenyaaf Dubaayii diraama gaafa fuutanii galtanii baankii irratti cheenjiin isaa gadi bu'aa jechuudha. Akka gabaa gurraachaan ergamu kana osoo hin taane cheenjiin isaa baay'ee tokko gadi bu'a. Kanaafuu wanti isin gootan qarshii san cheenjii godhachuudhaaf yookiin immoo gara Doraalatti jijjiirsifachuudhaaf achuma boolee deemtanii booleedhaa gaafa saafartan yookiin immoo gaafa deemtanii dhaqxanii cheenjii godhattanii galuu dandeessu jechuudha. Isinii galee kanaafuu asuma biyya Arabaa kana keessa yeroo jirtan jechuudha. Itoophiyaa osoo hin taane booleen anasii deemtanii cheenjii godhattanii Doraala fudhattanii galtu. Doraalli sun immoo baankii barbaadan irratti gatiin isaa osoo gadi hin bu'iin jijjiirsifattu jechuudha. Isinii galee ani waan na mudateedhaa fi yeroo darbee yookiin immoo waggaa lamaan biyya galeen ture. Haa ta'u malee diraama fudhadhee galee. Yeroo kanatti diraama yeroo fudhadhee galuu diraamni sun akka malee gadi bu'e. Yeroo sanitti Doraalli immoo gabaa bareedaadhaan jijjiiramaa jira jechuudha. Gaafa fudhattanii galtanii fi gaafa gabaa gurraachaan erguun garaagarummaa qaba. Isinii galee sirriitti garaagarummaa qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf yeroo fudhadhee galutti Doraala osoo ta'ee malee diraama hin jijjiirru. Diraamni baay'ee gabaa hin qabu naan jedhanii. So kanaafiyyuu warreen galtanii birrii fudhattanii galtanii gabaa gurraachaan illee amma birriin qannasee waan jiruuf warreen gabaa gurraachaan erguu hin barbaanne harkatti fudhattanii galtan birrii warri Saawudii riyaala fudhattanii galtu osoo hin taane gara Doraalatti jijjiirsifadha. Achuma boolee keessatti nama gaafattanii diraamii riyaalli tokkittiin Doraala meeqa kan jedhu Google irratti barreessitanii yoo isinii galuu baate immoo isiniifan fidaa jechuudha. Akkasitti laallattaniitu cheenjii godhattanii fudhattanii galtu jechuudha. Doraalli immoo Itoophiyaa keessatti baay'ee cheenjii isaa baay'ee shaggaadha. Amma re'aan tiyya takka gaafa biyya galtuu ani waan anjiileef isheedhaan jijjiirsifadhu galii jedheeni. Birrii fudhattee galtu jechuudha. Kanaaf isheen immoo boolumatti cheenjii godhattee fudhattee galte. Yeroo kanatti birriin riyaala takkitti diraama takkitti birrii 90 wayititti kan jijjiirsifattee jechuudha. Isinii galee kanaafiyyuu akkasitti fudhadhaa galaa. Keessattuu ijoolleen birrii baay'inaan fuutanii galtanii Doraalatti jijjiirsifadhaa. Sirriitti isheen amma birrii naannoo 4,000 birrii dhugaa dubbachuuf osoo diraama ta'ee birrii akkas 200,000 hin guutuuf jechuudha. Hin guutu ammas
1,100 fi waan ta'e taati. Garuu qixxeetti atarraftee jechuudha. Innaa akkasii warreen immoo waan akkanaa kanarree of shakkitan dhugaa dubbachuuf waan tokko shakkiin qabu achitti jechuudha. Nama beeku nama baay'eetu jira. Birrii jijjiirsifachuu Doralaatii jijjiirsifachuu barbaadeen hojjettan achumatti isinii jijjiiruu jechuudha. Kanaafuu jijjiirsifadhaa galaa birrii fudhattanii galtanii isiniin jedha. Waan faayidaa guddaa qabuu fi dhugaa dubbachuuf baay'inaaf faama fakkeenyaaf diraama birrii biyya kanaa 10,000 wayii gara Doralaatiitti jijjiirsifattanii fudhattanii yoo galtanii baay'ee dhugaa dubbachuuf ijoolleen akkas duraan beekanii beektanii baay'inaan hin beekan. Naa birrii bakka baay'ee dhugaa dubbachuuf amma fakkeenyaaf warqii fa'aa bitee galaa namni warqiin nama shakkisiisa Itoophiyaa keessatti fuutee galuun bataam itti rakkoodha. Birrii immoo yoo barbaadde boolee keessatti jijjiirsifattee achumatti baankitti galfachuu dandeessa jechuudha. Wanti nama sodaachisu hin jiru. Akkasumas immoo shakkii takka hin qabdu jechuudha. Kanaaf yoo warqillee bitattee galte xinniqqaaqidhaan yoo qabatte nama wajjiniin rakkoon hin jiru. Garuu immoo wanti nan isiniin jedhu yoo jiraate birrii kana odoo cheenjii fudhattanii galtanii baxxaam itti ariifidha. Sirriitti dhugaa dubbachuu. Birrii baay'inaan warri fuutanii galtanii Doralaatii jijjiirsifadhaa salphaadhaa isiniin jechuu barbaadetan. Ani ofii kiyya irratti waan an argeef isinii galee. Kanaaf warreen gara biyyaa galtan akkasitti jijjiirsifadhaa galaa ilaala. Baay'ee gaariidha isiniin jedha. Kanaafuyyuu akkasitti ilaalaa. Hiriyaan tiyya takkarree dheengadda kan galtee akkasitti birrii amma 48 waan jiruuf anatu himeef beektanii akkanatti jijjiirsifadhu galee micattee wayitis akkasitti jijjiirsifattee galtee jedhanii ishiinillee asuma duwwaa yeroo galtu jijjiirsifattee galtee birrii baay'ee qabdi waan ta'eef na gimmaasha irratti dhugaa dubbachuuf birrii gabaa gurraacharraan ergamu isa dabalata isaati jechuudha. Kanaafuu warreen akkasitti birrii fudhattanii galtanii birrii keessan gara Doralaatii jijjiirsifadhaa baankitti achumatti yeroo galtanii jechuudha. Diraama fuutanii galtan yookiin immoo riyaala fuutanii galtan dhugaa dubbachuuf birriin baankiiraan jijjiiramtu isaayyuu baankiin beektanii nama hundi namaan jijjiiru nama diidu. Doraalota bakka barbaadetti jijjiirsifattaa jechuudha. Birrii baay'inaan birrii sirriitti olaanaadhaan Doraallee waan barbaadamu jechuudha. Innaa akkasii kanan dagaatinaadhaa ijoollee namoota lamaadha. Hiriyoonni kiyya kan jijjiirsifatanii nama saggatanii jechuudha dhugaa dubbachuuf. Kanaaf isinillee warreen galtanii birrii fudhattanii gaafa galtan akkasitti jijjiirsifadhaa. Warreen beektanii hin beektu warreen hin beekneef kan himaa jiru jechuudha. Kanaafuu wallaallee jechuun keessa hin oolu. Yaa ta'uutii immoo warreen hin beekne hin jira. Anuma fakkeenyaaf dura hin beeku. Egaa waan saaman yookiin immoo waan interneetti fakkaateen didee jechuudha. Garuu immoo ofii kiyyaa waan hin himeef annaa akkasiniin jedha obboloota koo waan akkanaa kana sirriitti waan faayidaa qabudha. Isinii galee waan faayidaa qabu waan akkanaa kana gaafa olii fi manirree bareedadha. Hiriyoonni keenya argatanii namoonni biyya galuudhaaf jettan immoo dhugaa dubbachuuf keessattuu warri Saawudii, warri Dubaayii, warri Kaatarii namoonni akkanaa kun jijjiirsifadhaa isiniin jedha. Yeroo birrii fudhattanii galtanii gabaa gurraachanis ergannan dansaa yoo immoo birrii immoo fudhadheen gala garuu immoo beektanii kan dhiyeenyatti galtan yoo ta'e yoo gara biyyaa galuudhaa kaatan cimifadhaa osoo hin jenne ani keessattuu namoonni birrii yeroo baay'ee akkaantii namaa irratti galchitan birrii amma ta'e biratti qabattanii gaafa Doralaatii jijjiirsifattanii galtan
dansaa baay'ee gaariidha. Akkasii turtii gaarii qabaadhaa nagaa tura. Gaafii biraa immoo gaafii yoo qabaattan komentii jalatti naa barreessuun dagatinaa. Siniif himaa akkamitti akka wanti kun sinii hin galle warreen beektan hin beektu warri sinii hin galle immoo siniif himaa waan salphaa waan ta'eef turtii gaarii qabaadhaa. Mana kana immoo subscribe like gochuun dagatinaa siniin jedha.